السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النجان كبايسنو نجا كبدو الحمد لله رب العالمين. الراس دي بنجرة الراس برنو تحالم برباچساتي ورين بالبل خيزن چارجي فتون اسر كيسي فرماتا بالبل خيزن اكا دفع چارجي اسن دران فنف اسن يفتو اسن يبقى ودي دفين جرا اماس استيبين ان دي مخانا ديماتي نور دفع جال قب akkaatumaan an isinitti hime kanaan isteepii keeysan oofa. Isteepiin jalqaba sitingii keeysan ni seentu mataa gubbaarraa gataatan sitingii seentu. Eega sitingii seentan irra gaddeemtu ammas irra gaddeemtu battery and device care hajuu kana gartu isa battery and device care juu kana irratti ni cuqaastu istaayila kanaan isiniif dhufa. Eega istaayila kanaan isiniif dhufeen booda ammallee gaduma deemtu gadduftee baatirii hajuu kanarratti ni cuqaastu. Baatirii hajuu kana ni tuyta ammallee oluma ooftu moor baatirii siitingi hajuu kun ni jira isarratti tuyta. Sitingoonni isin ammaan tan agartan kun adaptive battery, show battery, percentage, fast charging, protect battery hajuu kun hundinuu inni kun hundinuu banaa ta'uu qaba. Inni jalaa kun amma isaanirraa adda. Isa kana yoo kan bantu ta'e fakkeenyaaf baatiriin keessii faarawama. Akkan yeroo raftu hirribaaf chaarjii irra keessee kan biraa raftu yoo ta'e parsantii ni daangeessa. Baatiriin keessan maximum charge 85% hanga 85 ol hin fudhatu. Maaliif dhibbanaa guuteettee siyaaddee sun qabu. Yoo kan guutu ta'e dhagaan keessan baay'ee du'aa deema waan ta'eef guyyaa guyyaan ni du'a. Kanaaf torbaan tokko isa kana on gootee fayyadamta. Torbaan tokko immoo of gooteeti fayyadamta jechuudha. Isaan kan hunda haala kanaan yoo kan bantu ta'e baatiriin keessan torbaan tokko booda itti fayyadamaatii wanta kana yoo jijjiirama inni fiduu baatee na hubadha naa mana. Kana booda if duuba deebita mataa gubbaarraa gataata. Ammas hoga kana gataate haayipanoonni kun hundinuu ni jiran warreen aappii kun kan dhiyoo kana buufadhaa isiniin jee kun hundinuu ni jiran. Isaan kana jala asarkifta power saving hajuu kunis ni banta. Kana wanni banuun si barbaachisuu fi inni kun hedduu barbaachisaadha. Baatirii keessan akka qusatamuuf ni godha. Ammaas achi deemta dark mode hajuu kana gartaa isa dark mode juu kanaas dark mode goota. Inni kun akkana godhuun ija keessaniifis baay'ee barbaachisaadha. Ija keessaniis akka miineef hedduu takka chaarjii keessaniis akkasuma qusata. Inni karaa hedduun faayidaa qaba jechuudha. Haalaan amma isinitti agarsiise kanaan sitingoota kana sirreessitanii kan fayyadamtan yoo ta'e na amana. Moobaayilii keessan chaarjii katafee duraan si duraa fixu amma chaarjii akkasiif qusatuuf furmaata jabaan siif taajeetiin amana. Barnoonni kun yoo sitti tole like, share, subscribe godhi. Nu jajjabeessi. Biran dabrin barnoota irraa barattee osoo laayikiin tuyne yoo bira dabartee ani hin beeku. Galatoomaa hanga barnoota biraatii walitti deebinutti nagaan nu tura.